Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoonni chaanaalii Solvii baga nagaa nu eegdan jechaa har'as viidiyoo biraatti qabannee walitti deebineeti jirra. Har'as viidiyoo baay'ee jaallatamaa bareedaa ta'e tokko isin qabadhee jira. Innis akkamitti iimeeli akkaawuntii hojii iimeelii banachuu dandeenya kan jedhudha. Gara viidiyootti seennaa amma dhumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti warroottiin iimeelii hojii iimeelii hin beekne yoo jiraatte iimeelii jechuun karaalee onlaayinii ergaa ittiin waliif dabarsuu danda'an namni siif yoo erge ati of nama ergite ittiin walirraa fuudhuu danda'an fi karaalee garaagaraatiin karaa ittiin ergaa onlaayinii ittiin waliin ergan jechuudha. Inni faayidaa hedduu qaba jechuudha. Isaa tokkollee onlaayinii hojii onlaayiniidhaa hojjechuudha. Appilikeeshinoota adda addaa onlaayinii gadi buufachuudha. Bilbila keenya irratti rijister godhuudha. Bakka faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Bu'aa baay'ee qaba jechuudha iimeeliin. Har'a immoo akkamitti isa banne kan jedhu isinitti argisiisa jechuudhaanis. Gosoota isaa yoo kan ilaallu ta'e gosoota iimeeliidhaa yoo kan ilaallu ta'e iimeeliin gosoota baay'eetu jira. Iimeeliin Gmail kan jedhamu jira. Yahoo Mail kan jedhamu jira. Hotmail kan jedhamu jira. Kan anaan har'a isinitti argisiisu immoo akkamitti Gmailii banadha kan jedhudha. Amma dhumaatti nu waliin turaa isin jedha. Amma gara biroozarii keenyaatti seenuudhaan akkamitti akka Gmailii banachuu dandeenyu waliin haa ilaallu jechuudha. Waliin haa ilaallu jechuudha. Jalqaba Chrome biroozariitti seenna. Gara Chrome biroozarii. Egasii gubbaa isaa kanarratti create Gmail account jennee barreessina jechuudha. Yookaan kun jalqabuma isaa irratti kan nu dhufu jira. Create Gmail account kan jedhu kanarratti gadi tuqna jechuudha. For myself asirratti filannaa lamatu jira. Dhuunfaadhaaf immoo kan biizinesiidha kan jedhu jira. For myself kan jedhu kan dhuunfaadha. For business manage business kan jedhu immoo kan organizationidha kan dhaabbataaf bahu jechuudha. Nu immoo dhuunfaa keenyaaf banachuu barbaanne jechuudha. Kan dhuunfaa irratti tuqna jechuudha. Yoo kana maqaa jalqabaatti galchaa siin jedha. Maqaan jalqabaa ani maqaa jalqabaa kootti galcha jechuudha. Eegasii maqaa lammaffaatti galchite eegasii username jedha. Username kan kee kan iimeeliidha. Amma username iddoo jedhu kanarratti maqaa iimeelii keetii jechuudha. Iimeeliin maqaa iimeelii keetii eegasii @gmail.com kan jedhu jira. Isan fuuldura isaa irratti dura isaa irratti kan siif dhufu jechuudha. Isa kana fayyadamte jechuudha. Eegasii paaswordii. This username is taken jechaa jira. Jijjiiruu qabda jechuudha. Kuni amma sirriidha ta'ee jira. Eegasii paaswordii itti galchina. Eegasii confirm password. Eegasii next jennaan. Password strong ta'uu qaba nuun jedheera. Ergasii lakkoofsa bilbilaa galchaa nuun jechaa jira. Lakkoofsa bilbilaa kan keenya galchine jechuudha. Ergasii guyyaatti dhalanne akka Awurooppaatti jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka Habashaatti osoo hin taane akka Awurooppaatti galchine jechuudha lakkoofsa guyyaatti dhalan. Eegasii jeendarii saala keenyatti galchine jira. Eegasii next stage jennaan jechuudha.
Waaw xumurree jirra jechuudha. Egasii I agree. Gara jalaa kanarratti kuni seera isaaniidha. Seera isaanii privacy and term kan jedhudha. Kana yoo barbaadan dubbisuu dandeessan yookaan gara jalaa kanarratti I agree kan jedhu kan jirti. I agree kan jedhu kanarratti kuna jechuudha. Egasii password save godhuu barbaadda jedhee isin gaafata. Not save jedhaan ani. Egasii kunoo akkaawuntii Gmail akkaawuntii keenya mataa dhuunfaa keenya banannee jirra jechuudha. Imeelii dhuunfaa keenya banannee jirra jechuudha. Ammaan tana yoo barbaanne gubbaa kanarratti footoo kan keenya jijjiiruu yoo barbaanne isa kanarratti tuqne footoo kan keenya irra godhachuu dandeenya jechuudha. Add profile footoo kan jedhu jira. Halluu jenneeti. Wayii footoo kan keenya wayii footoo isa barbaanne irra godhachuu dandeenya jechuudha. Isa kanarra kanatti keessa barbaanne irra godhachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon keenya kana fakkaata jechuudha. Kanarraan tan isiniif qabannee dhufne verify godhi jechaa jira. Bilbilli kuni keeti moo kan keetii miti kan jedhu verify godhi jechaa jira. Verify godha. Verified waan ta'eef enter your password amma reefu yoo emailii bannutti galchina jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa isa reefutti galchina jechuudha. Isan immoo jijjiiruu barbaaddanii kan jedhu nu gaafata. Jijjiiruun barbaadu waan sanuma irratti verify godha jechuudha. To make sure that bilbilli kun kee ta'uu mirkaneessuudhaaf miiseejii quxirii 6 asirratti argama. Isanii verify godhina jechaa jira. Hayyaa jedhaan. Gasii miiseejiin dhufa miiseejii isa dhufsan asirratti galcha jechuudha. Kan dijitii 6 qabuutu miiseejiin naaf ergama jechuudha. Miiseejiin dhufee jira. Egasii 54 33 irratti galcha jechuudha. Verify gochuudhaaf jechuudha. Bilbilli kun kiyyaa fi emailiidhaaf bilbila kana walirratti hidhu jechuudha. Successfully verified jedhee jechuudha. Kanaafuu emailii keenya sirriitti bannee xumurreerra bilbila keenya wal jijjiirreerra verify gooneerra xumurreerra ganaa emailii keenya waan barbaanneef itti fayyadamuu qofa jechuudha. Kanaaf devicein keenya activate jira. Recent activitiin keenya sign in goonee jira. Verification illee xumurree jira jechuudha. Kanaaf ganaa karaa salphaa ta'een miiseejii emailii wantoota garaagaraa onlaayinii hojjechuu barbaadnu tokkolleeyyuu kan nu daangeessuu hin jiru jechuudha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Subscribe godhuun dagatinaa. Like and subscribe godhuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhuun dagatinaa jechuudha.